hospitaala Phaawulosichaan bahiinsa 5 qaba balbala 5 qaba. Sababbiin isaa lamaanuu lubbuu baraaruuf dhaabatan. Wanti qo'ii gootee fi du'aa guyyaa guutuu sii godha oolan kana gaasii galchu sabuu isaatiin jechuudha. Yaala qaba hukumni ekonomii kun. Waggaa 10 har'aa eebbifame digirii jalqabaatiin. Qe'ii wahii yookaan immoo komii wahii sirraa hin argamu jedhee yaade. Haalli yaala barumsa yaalaa kun sirna miilitarii fakkaata. Jireenyi hospitaala Phaawulos keessa maal fakkaata? Suuraadhaan imeejii sanaa kaayyoo siin jedhee waan himna keettame. Uummanni keenya nu hubate nu uummata keenya hin hubanne waan jedhu qabanaa filoo. Egaa daawwattoota keenya amma kan irratti argamnu yeroo keessummaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo ogeessa fayyaa yeroo dheeraa ogummaa fayyaa irratti dabarsee wahii asitti affeerannee jirra. Gaduma sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa kenna. Dr. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah. Waamicha keenya kabajjee asitti nu argamu keetiif hedduu ulfaadhu galatoomaa isiniin jenna. Isinis galatoomaa. Jalqaba irratti mee gahee hojii keetiitii fi haala barumsaa kee irratti waan xiqqoo nu kaasiiti sagantaa keenya achi boodatti. Maqaan kiyya Ibrahim Umar Muhammad jedhama. Dr. Ibrahim. Dr. Ibrahim Umar Muhammad jedhama. Yeroo ammaa kana hospitaala Phaawulositti hojiirratti argama. Barnoota kiyya barnoota yaalaa kan eegale Adaamaa Yuunivarsiitiidha. Saniin booda kaampaasiin kenna akka tasaa kaampaasii Asallaa ture. Waggaa 10 har'aa eebbifame digirii jalqabaatiin meedisinii jechuudha. Waggaa 10. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2008 jechuudha. Digirii jalqabaatiin eebbifame haakima waliigalaa ta'ee bara 2008 Yuunivarsiitii Asarraa eebbifamee bahee jechuudha. Saniin booda waggaa muraasa eegee hojjedheen booda gara Yuunivarsiitii Jimmaa ispeeshaalaayiz gochuudhaaf deeme. Damee barnootaa gosa ispeeshaalistii wal'aansa dhibee keessootiin. Yuunivarsiitii Jimmaa irraa. Yuunivarsiitii Jimmaa irraa. Kun waggaa meeqaadhaati? Kana jechuun bara 2012. 2008tti ni eebbifame. Kan jalqabaa. Kan jalqabaa 2009 jechuudha. 2012tti ammoo ispeeshaalaayizeshiniidhaaf gara Yuunivarsiitii Jimmaa deeme jechuudha. Maashaallah. Ogummaa kana keessa hedduu turtee jirta. Ogummaa fayyaa kana keessa jechuudha. Barumsa jalqaba barattee ogummaa fayyaatiin digirii jalqabaa akkasumas ammoo ispeeshaalaayiz gochuuf Yuunivarsiitii Jimmaa. Ogummaa fayyaa kana barachuudhaaf namoonni hedduun fedhii qaban. Durillee hattan maatiinuu ilmi kiyya doktora ta'a, ilmi kiyya doktora akka ta'u fedhaa waan akkasii shaniintu jira. Ogummaa fayyaa kana barachuun hagam takka lafaatiin isaa maal fakkaata? Dadhabbiin isaa maal fakkaata barachuun? Ogummaa fayyaa barachuun salphaa miti baay'ee ulfaataadha. Sababni isaas tokkoffaa yeroon barnoota isaa yeroo dheeraadha. Yeroo dheeraa ta'uu qofa osoo hin ta'in haalli keessa dabartu ammoo haala cinqisiisaadha. Haalli yaala barumsa yaalaa kun sirna miilitarii fakkaata. Sirna wotaaddarummaa jechuudha. Tokko barumsa qofa osoo hin ta'in namni si barsiisu si cinqaa, naannoon itti barattu sunis si cinqaa. Kanaafuu haala salphaadha yoo ilaale bakka kaampii wotaaddarri wahii leenjii isa barbaachisu tokko godhee bahuu fakkaata yuunivarsiitiin ispeeshaalii meedisinii kun jechuudha. Kanaafuu baay'ee nama yaachisaa, baay'ee nama lafaasisaa, dubbisuu barbaachisaa, hirriba dhabuu barbaachisaa. Erga saniin booda darbiteen booda ammoo dhukkubsataa yaaluu yeroo eegartu nama dhukkubsate kamiyyuu yaaluun baay'ee salphaa miti. Dhukkuba isaa sana addaan baaftee beekuuf eega baafteen booda dhukkubni kun dhukkuba fayyu ta'uu danda'a, kan fayyine ta'uu danda'a. Isa kana waan qinqaa kana namatti diskooz gochuunis. Addaan baasuuf kanaafuu barumsi isaa hedduu ulfaataadha. Fakkeenya bareedaa tokko na goote barumsa fayyaa barachuun akka wotaaddarummaa barachuuti. Sirriidha. Wotaaddarris yookaan immoo namni ogummaa waraanaa irra jiru tokko biyya eega, lubbuu namaa eega, lubbuu biyya guutuu eega. Wal fakkaachuu danda'a ogummaan fayyaatii fi ogummaan wotaaddaraa kuni. Sababbiin isaa lamaanuu lubbuu baraaruuf dhaabatan. Kun lubbuu fayyaa qabdu eega. Akka balaan irra hin geenye. Kun ammoo lubbuu fayyaa dhabde yaadee fayyatti deebisuuf yaala. Rachuu bakka riiskii qabu waan ta'eef nama cinquu danda'a. Sirriidha. Fakkeenya gaarii fakkeenya bareedduu hin hakaaste. Ogeeyyiin halkan hospitaala bulanii guyyaa hospitaala oolanii maatii isaanii qabaachuu dhabuun malanii mee dadhabbiin isaanii kunii fi hawaasni deebiin hawaasaa hubannoon hawaasni isaanii qabuu fi dadhabbii isaanii kun wal qixxeettee adda doktor.
yeroo hundaa jiruu duniyaa kanarratti wantoota hedduu wal simsisanii baalaansii godhanii jiraachuun ulfaatu ta'a. Wal simsisuun yeroo hunduu ni ulfaata. Ispeeshaalii namni haakima ta'u kun akka nama biraati. Maatii qabaa, ijoollee qabaa. Waan hedduu maaneejii godha jechaadha. Wantoota sanii wal simsisuudhaaf xiqqoo qalbii qabaachuu barbaachisa. Maaliif waan tokko dhiiftee tokkotti qofa yookaan hirkattu taate rakkina waan ta'u. Inni sun salphaa miti garuu waan maaneejii godhamee waan wal siifamee ilaallamuudha. Walumaa galatti nama haakima ta'e tokko haakima cimaa ta'uudhaaf namni isa moggaa jiru nama isa hubatu ta'uu barbaachisa. Haadha warraa yoo ta'e haati warraa isa hubatu ta'uu barbaachisa. Ijoollee taanaan ijoolleen haadhaaf abbaan by default nama hubatu. Namoonni guyyaa guyyaatti sitti dabalamu kunniin garuu nama si hubatu ta'uu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf akka akkuma tamma yeroo na beellamtu sa'aatii na beellamtee daqiiqaa 30-40 barbaadee dhufe. Sababa hojii waan ta'eef jechuudha. Inni kuni ruutiin laayifii kennaa keessatti yeroo hedduu kan guyyatti uumamaa oolu jechuudha. Beellama tokko beellamtee beellama saniin sababa yaalaatiif dabarsuu dandeetta. Hojii tokko eegaltee nama tokko hojjedhee baay'attee seentee sa'aatii sitti fudhatu. Sa'aatii tilmaamtee fudhatu mala. Isa kana ni ulfaata. Hawaasni garuu ni hubatee yaadan. Hawaasni kenna uumamatti illee hawaasa wisdamii qabu waan ta'eef. Cinqaa haakimni keessa jiru kan. Carraaqqii inni lubbuu isaanii baraaruuf godhu kana hawaasni akka gaarii hubatee yaada. Maaliif yeroo takka namoota baadiyyaa irraa dhufan yeroo fagoo turanii yaala argatan uuma xiqqoo gargaarree yeroo du'aa'ii guddaa nu godhan agarra. Inni kuni hubannoon isaanii salphaa ta'uu dhabuu agarsiisa. Walumaa galatti garuu environmentii uummannis hubannoo barbaachisu namni hojjetu illee akka hojii isaatti hubannoo barbaachisu jechuudha. Dubbii wataaddarummaa yoo kaafne sadii nama ajjeeftanii akka. Maashaallah deebii bareedduu takka sirraa hubadhe jechuun sirraa argadhe. Xiqqoo qe'in wahii yookaan immoo xiqqoo komii wahii sirraa hin argamu jedhee yaade deebiin kee hedduu na ajaa'ibe jechuun faallaa waan yaade sanatti hawaasni akkas taanaani waan hedduu namatti tolu yoo akkas hin ta'in ammoo yoo dooktorri ammoo xiqqoo adabaaf yookaan ammoo hawaasa hin hubataa na hubataa jedhee yaadu jedheetiin deebii akka inni taate ammoo hawaasni ammoo akkuma dooktorri jedhe san akka ta'u abdii guddaa qaba. Keessattuu ammoo dooktor namni yaalamaa osoo hin ta'in nama yaalchisuu dhufe gizee hedduu dadhaban nama jeeqee. Waan baay'ee gaarii kaafte. Nama tokkoffaa responsibilitiin itti gaafummaan haakimaa inni jalqabaa nama dhukkubsate tokko hubachuudha. Namni dhukkubsate tokko si dhahuu danda'a, si arrabsuu danda'a. Nama dhukkubsate hubachuudha malee nama dhukkubsachi nama yaalchisuu dhufee miti hubachuu. Hubachuun isaa miti. Responsibilitiin jalqabaallee. Fakkeenyaaf namni dhukkubsate nama sammuu dhukkubsate ta'uu danda'a. Si arrabse si dhahe jechuun dhukkubsataa saniin akka inni balleessaa guddaa balleessetti ilaaluu hin qabne jechaadha. Responsibilitii jalqabaa waan ta'eef. Dhukkubsataan sun. Inni lammaffaa dhukkubsatoonni dhufan hundi ammoo dhukkubsatoo akkasiitii miti. Kanaafuu lamaanuu sababa gurguddaa mataa isaanii waan qabaniif irra caalaan uummata keenyaa ammoo uummata waan xiqqoo si galateeffatu. Haalli yaalaa biyya biraa yoo ilaalle akkanaa miti. Akka biyya keenya kanaa miti. Akka waan xiqqoo si galateeffatan akkanaa miti. Haakimni biyya alaatti kabajaa qabaan beekna. Ta'us garuu responsibilitiin isaallee baay'ee guddaadha. Biyya keenyatti waan xiqqoo wayii gootee fi du'aa'ii guyyaa guutuu si godha oolan kana gahaa si galchu sababa isaatiin jechuudha. Kanaafuu waan salphaa miti. Akka ta'etti ammoo yeroo tokko namni dhukkubsataa san dhukkubsachiisuu dhufe si arrabsuu danda'a, si dhaanuu danda'a. Yeroo gabaabaa keessatti waggaa tokkoof wayii dura yeroo haakimoonni gaaffii daballii middaa gaafatan san yeroo san akka tasaa hojii addaan hin kunnenu jaarsotas waan ta'aniif ijoollee barsiisuun jira. Haakimoonni rezidantoonni speeshalaayizeshinii baratan kan biratti baratan jaras waan barsiifnuuf hojiilee responsibilitii waan qabnuuf hojii kenna gaafii kennas ta'u hojii kenneetu fufnee ture yeroodhaaf. Yeroo san waan nuqonname tokko jira namni jaarsa wahii dhufanii yaalamuuf dhufan. Namni jiru ana qofa waan ta'eef dafee ariifadhee dhukkubsataa jiru san hunda laalee xumuruu waan qabuuf itti ariifadhe na fakkaataan. Egaa yaalamanii xumuraniin booda amma hojii kee kanaaf qarshiin 9,500 xiqqaatettee Ay natti xiqqaatte waan hin jedhiniif dhufee hojii hojjetaa jira jedheen. Jecha sana akkas jennaaniin jaarsi sun ati nama guddaadha jedhee du'aa naa godhee bahe. Osoo haaliin naan jedhu saniin
haasawuu biraa walitti deebisnee badaa ta'a jechaadha. Kun yeroo hunda uumame jechuun miti yeroo gargarii nama waan taateef akka hakimaatti aartee dubbachuu dandeetta. Garuu osoo danda'ame yeroo hedduu nama dhukkubsatee dhufu ispeeshaalii. Namni biyya keenyatti dhukkubsatee hedduu akka dhukkubsataa biyya biraatii miti. Tokko dhukkuba baatee dhufa. Lammaffaa dhukkuba ikoonoomii baatee dhufa. Dhukkuba lama qaba laal keenya. Kan biyya biraa Ameerikaa yoo deemte dhukkubni ikoonoomii ittiin jiru fayyaa dhukkubsataa waan barbaade san kennite jechaadha. Kanneen lamaan dhukkubsiifta. Akka hakimaattis ammoo chaalenjiidha. Dhukkubni ikoonoomii? Dhukkubni ikoonoomii badaadha. Maal gootee yaalta badaadha. Yaala qaba dhukkubni ikoonoomii kun. Isatu nu rakkisaadha. Amma laal dhukkuba ikoonoomii yaaluudhaaf fakkeenyaaf dhukkubni nama kanaa dhukkuba X jedhamu yoo ta'u taate dhukkuba X jedhu san yaaluudhaaf dawaa Y jedhamu barbaachisa yoo ta'u taate dawaa sun qarshii barbaada ultimately deemee. Yoo namni dawaa sana afford hin godhin isa san illee hiikuuf saayinsii biraa waan barbaachisuuf wantoonni kunniin biyya keenya keessatti yaala chaalenjii illee godhan hubachuun dirqama ta'a jechaadha dhukkubsattoota keenya kana. Uummanni keenya nu hubate nu uummata keenya hin hubanne waan jedhu qabanaa filoo. Dhukkuba lama waan ta'eef jechuudha. Wallahi hedduu jechuun sirriidha waan jechuun waan nu kolfisiisee fi wantiin kuni deebiin keetu namni tokko biyya keenya keessatti dhukkuba lama qaba. Sirriidha. Waan qabatama lafarra jiru waan ta'eef dhukkubni ikoonoomii falli isaa maal akka ta'e hin beeku malee yookaan doktorri isaa ispeeshaalistii ogeessa barbaade. Ispeeshaalistii isaa eenyu akka ta'e hin beeku garuu innis dhibeedha. Dhugaadha. Namni tokko wanni inni loluuf yookaan wanni nama loluuf keessa isaa dhukkubni ikoonoomii waan jiruufi namni tokko yoo nama hubate kan nama hubatu yoo ikoonomiin isaa sirrii ta'e yoo ikoonomiin isaa jireenya isaa waliin baalaansi godhe nama hubatuuf yaala nama hubataallee deema. Yoo rakkoo ikoonomii qabaate immoo nama hubatuuf inni nama isa hubatu barbaada waan ta'eef hin hubatu. Sirriidha. Ogeessonni fayyaa ispeeshaalistii yoo jedhaman ispeeshaalistii onnee jira. Ispeeshaalistii dhibee keessa jira. Ispeeshaalistii wanni qaama namaarra jiru kunniin hunduu ispeeshaalistii garagaraa qaban fakkaata. Akkasimi? Dr. Ibrahimi ispeeshaalistii maaliiti mee kanneen keessaa? Reef osoo haasaa ture ispeeshaalistii wal'aansa dhibee keessoo internal medicine waan jedhamu eega xumureen booda yuunivarsiitii Jimmaatti sab ispeeshaalistii piroogiraama sab ispeeshaalistii hordofaa ture. Inni kun sadarkaa sadaffaa jechuudha. Eega ispeeshaalaayizeshinii xumuree booda saniin booda illee ammoo sab ispeeshaalaayizeshinii gochuudha. Ani amma haalli inni jiru ispeeshaalistii dhukkuba keessoo fi gargaara piroofeesara akkasumas sab ispeeshaalistii feloo dhibee garaachaa tiruu fi marimaaniiti. Dhibee keessoo. Walumaa galatti ispeeshaalistii dhibee keessoo. Saniin booda ammoo sab ispeeshaalitiin kiyya sab ispeeshaalitii jechuun ispeeshaalaayizeshinii eega xumurteen booda sadarkaa barnootaa biraa jechuudha. Biratti sanii ol jechuudha. Sanii olitti kan garaachaa tiruu fi marimaanii. Tiruu fi marimaanii. Gastroenteroloojii and hepatoloojii waan jedhamu afaan faranjiitiin. Gosoota fayyaa gosoota ispeeshaalistii fayyaa ati amma irratti dalagu jirtu kan keessatti hubannoon hawaasaatii fi yaalamaan maal fakkaata? Gosoota kanarratti gosoota dhibee kanii irratti hubannoon hawaasaa maal fakkaata? Fakkeenyaatti waan akka tiruu waan akka keessattuu garaacha kana keessatti amma namni silaa lafarra deemu kun hundi isaa dhibee garaachaa himata. Hubannoon hawaasni qabu dhugumaan namni garaacha jedhee garaacha waan xiqqoo nyaatee barbaree nyaatee garaacha na dhukkuba jedha waan biraa nyaatee garaacha na dhukkuba jedha garaachuma dhukkubeeti moo hubannoo waa wahii hin qabne hubannoo dhibee sanii hin qabne hawaasni. Baay'ee waan baay'ee gaarii kaafte. Hawaasni keenya yeroo jennu hawaasa lama qabna hawaasa baratee fi hawaasa hin baratin. Lamaanuu bira rakkinni guddaan jiru rakkina hubannoo dhabuuti. Baay'ee waan rakkina cimaa waan ta'eef waan itti kaafte. Fakkeenyaaf yaala gara kiyyaatti ilaallatu keessa ispeeshaalii waa'ee dhibee turuu fi dhibee garaachaatti wal qabate dhibee turuu galaafataa keessaa tokko waa'ee vaayirasii turuu hepatitis B vaayirasii jedhamu kana yeroo hedduu miidiyaa irratti illee ni barreessan dubbadhasi. Inni kun namni hedduun hubannoo isaan qabu vaayirasiin kun maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Kanaafuu hubannoo dhabuun sirriitti jira. Inni kun itti gaafatamummaa fudhachuu kan qabu I think ogeessa fayyaatiin fakkaatu. Ogeessi fayyaa sooshaal miidiyaa adda addaa fayyadamee hubannoo yoo hin uumin ispeeshaalii sooshaal miidiyaa uummata keenya bira ka'uu danda'u. Fakkeenyaaf piroogiraama akka ta'e hojjettu kan. Haadha abbaa kiyya bira yoo deemte tiiktookii fayyadamuu dhiisuu danda'anii feesbuukii fayyadamuu dhiisuu danda'anii namni televezyiinii ilaalle garuu waan hin jirreef. Keessattuu hawaasni iddoo baadiyyaa irra jiran kunniin hubannoo isaan bira geessuudhaaf sagantaa kanaa kanneen amma itti qopheessaa jirtu kana qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Nurraas ni eegama jechuudha. Kanaafuu hubannoon baay'ee gadi aanaadha.
Dhubee garaachaatii xiqqoomaa hedduu miti jedhanii yeroo dhufanii yeroo indooskooppii hojjennuuf yeroo seennu kaansarii garaachaa ta'ee kan argamu lakkoofsa hin qabu baay'ee hedduu jechuudha. Maaliif mallattoo wal fakkaatuuf. Waanuma xiqqoo hiisi'anii. Huma xiqqoo hiisi'anii hubannoonnis waan hin jirreef haakimoonni garigariin ofariillee yoo uummata keenyaa kennan uummanni keenyas yeroo garigarii takkattiidhaan yaada haakimaa san fudhatee gara hojiitti waan hin jijjiirreef inni kunniin yeroo barbaachisaa hin taane dabarsanii dhukkuba barbaachisaa hin ta'e horachuutu jira. Kanaafuu hubannoo dhabuun baay'ee gadi dhaanadha. I think irratti hojjechuudhaan ogeessa fayyaa irratti hojjechuudhaan wantoonni kunniin ni sirra. Gara keenyaan garuu speeshaal gara nu yaallu kanaan hubannoo dhabuun baay'ee guddatu jira jechuudha. Sirriidha. Ogeessi fayyaa tokko ogummaa baratu itti gaafatamummaa akkuma reef jennee wattaaddara ogeessi fayyaa. Itti gaafatamummaa lubbuu baraaruu qaba. Lubbuu baraaruu keessaa immoo yeroo namni dhukkubsateetiin hospitaala dhufe qofa osoo hin ta'in akka hin dhukkubsanne taammoo kan mammaaqa qasa qaddimoo waxanqaqii warri kun jedhu sanii hubannoo hawaasaaf kennuun doktorri keessattuu akkuma jettee gara gama sooshaal miidiyaatiin gama sooshaal miidiyaa dhuunfaatiin atis waan hubannoo garaagaraa waan sooshaal miidiyaa irratti barreessitu hin argaa. Doktoroonni akkeetiitii fi fakkaatonni warroonni biraatis hubannoo gama hawaasaatii kennuu irratti hanqinoonni jiran hedduun hin jiran. Doktoroonni hedduun gama sooshaal miidiyaatiin hubannoo hin kennanii gama kanaanuu hanqinni jiruu fi wanni silaa godhamuu qabu jettee ati yaaddu hubannoo hawaasaa kennu. Sooshaal miidiyaan haalli itti fayyadamnu haalli sooshaal miidiyaa itti fayyadamnu haala uummata keenya madaalu ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma sooshaal miidiyaa yoo fayyadamu taargeetiin kiyya naafil hin ta'uu qabu. Naafil dubbisee illee miidiyaa biraa ofillee googilaawwatis godhee argachuu danda'a. Warroota afaan keenya kan hin hubanne ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu afaan baay'ee salphaa ta'een. Afaan hawaasaa galuun. Afaan hawaasaa galuun afaan ammoo irrifachiifteen. Akka nabiyyoonni daawwaa godhan jechuudha. Afaan ganda sanii fakkeenyaaf ogeessi miidiyaa tokko immoo namni miidiyaa tokko wata sagantaa kana dhiyeessinu nama magaalaa tun ilaalaa miti. Namni baadiyyaa xarafa asiin baaleen gammoojjii keessa jirullee haasawa warra sanii galu. Asii wallaggaan gammoojjii yookaan baddaa keessa jirullee asii walloon jirullee asiin jimmaan xarafa jirullee akka hubatutti haasa'u. Ogummaan fayyaa tun ammoo xiqqoo haasoon isaatis wanni isaa xiqqoo wal hidhaan fakkaata. Yeroo hubannoo kennani meeshaawwan yaalaa indooskooppii maalii waan jettanii jedhan kanneen dhugaa. Hawaasni hin hubatu. Hubannoo hawaasaa kennan ammoo akka hawaasni hubatutti ta'uun waan barbaachisaadha sirriidha. Mee hojii kee yeroo ammaa irratti argamtutti hospitaala amma irra argamtutti as deebina. Hospitaala Phaawulos. Kan amma hojii irraa baatee dhufu jirta. Hospitaala Phaawulos keessa jireenyi maal fakkaata? Yaalamaa waliin ooluun, nama dhibamaa waliin buluun, waliin ooluun, nama dhibamaa yaaluun. Jireenyi hospitaala Phaawulos keessa maal fakkaata? Suuraadhaan imeejii sanaa kaayyoo siin jedhee waan kaminaa keettame. Gaafii ulfaataadha. Jireenyi Phaawulosiin keessa mul'atu ani kitaaba mata duree jiruu jedhamtu irratti barreeffamee na fakkaata. Jiru waan jedhamu wayii mata duree isaa gootee kitaaba wayii shelfii osoo keettee wanni sun Phaawulosiin fakkaata jedhee na fakkaata. Maaliif siin jedhee si fakkaata? Hospitaala Phaawulos jechaan bahiinsa 5 qaba, balbala 5 qaba. Quxuraandii quxuruleetti maali 3 4 jedhanii haga 5 akkas balbala qaba. Kan beeku sanii olis qaba qabaachuu danda'a. Akka tasaa kutaan nuti yaallu kun kutaa amma garaachaa tiruu fi marii hin jedhee maashina indooskooppii kana qabna. Xiqqoo machi siixee imerjensii dingataan jettu jira. Isachi yoo ceetu ammoo kutaa dahumsaatu jira. Waan hubadhe wayii gaaf tokko jidduu kanatti imerjensii kanatti namni peeshantii wayii du'ee booyamaa jira. Booya namni irraa du'ee waan booyuuf. Xiqqoo meetiruma lamachi yoo cehee seenu kutaa dahumsaati warra waggaa 10 dahaniin beekanii hin kolfan jirre. Maaliif jaraaf gammachuu dhagaa. Asumatti boo'icha asuma gammachuu jecha. Asumatti ammoo jiruutu jira. Kan namni wayii achitti shaayii itti gurguratee biddeen itti gurguratee nyaatu kaafee fa'aatu jira. Asuma biizinesi ni jira. Yoo achi ceetu. Kanaafuu jireenya achi keessaa kun kitaaba jiruu jedhamu wayii mata duree kennitee fi footoo kaaftee osoo achi keettee isa fakkaatee dhiyaatu. Gammachuun jira, gaddi jira, kolfuun jira, gammaduun jira, dadhabuun jira akka haakimaa jechaadha. Haakimni nama hin gammadus hin booyus garuu ni dadhabda dhaabbataa waan ooltuuf. Kanaaf wantoota jiruu keessatti happiin gochuu danda'an uumamuu danda'an dallaa walitti qabate osoo akka kitaabaatti walitti cuftee
akkasuma fakkaata. Suuraa bareedaa wayii naa keette mee hospitaala keessa hospitaalli Phaawulosi hospitaala akka biyya keenyaatti hospitaala guddaadha. Hospitaala dhibeen hunduutti yaalamu. Hospitaala guddaa kana keessatti guyyaa guyyatti taatee adda addaatti ta'aa oola. Taatee amma naa himte kuni asumatti namni kolfaa asumatti namni bu'a. Asumatti kuun hin du'a asumatti kuun hin dhalata. Kunuu waan nama jireenya eegaluu fi nama jireenya xumurus asuma keessatti walumaa biratti argina. Mudannoon yaala irratti ati mudatte mudannoon yoomuu hin raafatamne wayii yaala keessatti qabdaa? Yeroo jimma jiru akka tasaa proogiraamii ispeeshaalaayizeshinii kana barachuu yeroo deemu yeroo itti deemu sun yeroo COVID-19 wanni jedhu dhufee kana ture yeroo sana. COVID-19 dhufee yeroo sana ani barata ispeeshaalaayizeshinii waggaa lammaffaa tokkoffaa gara lammaffaatti darbaa jiru ture. Diyuutii waan jedhamu jira haakima bulu jechuudha. Isa ture. Dhukkubsattoonni haga 5 wayii maashirra turan. Umriin isaanii umrii giddu isaati maashina hargansuu nama gargaaru mechanical ventilation jedhamu kan COVID waan ta'e achi ture uffannee seenna hin baanu yaa achi achumatti nyaanne achuma turra yoo achi baatullee takkattiidha matatti makamtu halkan achi buleessan peeshantoonni 3 walirra du'an. Peeshantoonni 3 du'an kun maatiidha tokko ilma tokko abbaadha. Abbaan ilma kiyya sana daraanan jedha. Ilma immoo abbaa kiyya sana daraanan jedha. Wal fuuldura jiran laal. Experience guddaa hin qabnu paandemikii akkanaa kana takkattiidhaan fidu muuxannoo guddaa hin qabnu baay'inni maashina nu qabnu baay'ee xiqqaadha. Warroonni maashina irra ta'an for unknown reason baay'ee du'an turan yeroo san sababa hin beeknu. Lamaan sunniin osoo akkas jedhan ruuhiin isaanii dabarte. Eventiin daganneen maaliif abbaan ilmi kiyya daraanan jedha. Ilmi immoo abbaadha daraasu jedhu lamaanuu akkas ta'an. Yeroo paandemikii sanii yeroo koovidii sanii haakimaaf ammoo jara lamaatti waliif abbaa fi ilma malee anaaf ammoo jara lamaanuu dhukkubsataadha. Dhukkubsataa akka haakimaatti ammoo dhukkubsataan kee tokko akka qaama keetii wayiitti ilaalta. Fiiliingi akkasii wayii qabda. Yeroo dhukkubsataan si harkatti xiqqoo du'u qalbisi caba sirrifachiisa. Paandemikis ta'u COVID-19 kanas ta'u inni sun eventiin daganne ture. Abbaan cinqara jira beeki. Osoo fayyaa qabaatee ilma daraanaan jedhe si tajaajilsiisu. Ilmi illee fayyaa qabaatee abbaa daraa osoo jedhe lamaanuu cinqara osoo jiran haala saniin jirre walii yaaduu isaanii santu. Seenaa tokko seenaan kuni seenaati qabatamaan ofii keetii sirra gahee argite. Kanuma wal qabatee seenaa tokko yaadadhe seenaa sahaabota 3 bakka tokkotti sahaabaan 3 dhahamanii waraana jihaada keessatti ciisanii jiran 3. Kuni bishaan jedha. Kunillee bishaan jedha. Kunillee bishaan jedha. 3 bishaan barbaadaa jiran. Bishaan fidanii fi dhufnaan anaa dhiisi isaa kenni jedheen. Kanaa kenninaan kunillee anaa dhiisi isaa kenni jedheen. Wayita sadaffaa bira gahu bishaan qabatee ka sadaffaa sun du'ee jira. Wayita lammaffaa tas deebi'u ka lammaffaa illee du'e. Wayita jalqabaa sun tas deebi'u ka jalqabaa sun illee du'e. Seenaa kanaan yeroo maatii akkas naan jette seenaan kun ija dura na dhufe. Lubbuu ta'ufiirra tanaa biraa ho'i aansanii seenaa bareedduu takka ogummaan fayyaa ogummaa itti gaafatamummaa guddaa qabdu. Doktoroota yookaan immoo ogeeyyota fayyaa baadiyyaa keessa gammoojjii keessa qorra keessa I think yeroo hospitaala gurguddaarra osoo hin dalagin dura ramaddii mootummaatiin hospitaalota baadiyyaarra jiran gammoojjii keessa baddaa kanneen irra ramadaman. Ramaddii akkasii sun si gahee beekaasi? Ani akka tasaa'ee nan geenne akka barumsa kiyya xumureen daayirektii Adaamaa Yuunivarsiitii Adaamaa Meedikaal Kolleejjii maatti ramadame. Saniin boodas magaalaa Adaamaa eega tureen booda gara Jimmaa barumsaan. Deemne garuu sagantoota adda addaatiif meentarshipii adda addaatiif hospitaalota faayidaa adda addaa qarqarsa adda addaatiif sochoonee waan beekuuf argee beeka garuu yeroo guddaa achi taa'ee hojjedheen beeku garuu waan bareeda kaa'atu uummanni achitti hojjetan sun uummata sirriitti uummata ofii jaallatan haakimoonni achi jiran baay'isee akkasii kana karaan hin jiru waan barbaade argachuun hin jiru
jiru hakiimoonni akkasii achi dhaqee tajaajila kan jedhan Dr. Sultaan kan jedhamu tokko jira kan wajjin eebbifame. Sheekh Sultaan jennaan jamaa keenya Amiira turan. Nama baay'ee gareeda wayii amma ispeeshaalistii maaxaniitti. Gooroo dhaloonni isaanii Arsii Roobeetti. Gooroo dhaqanii uummata tajaajilaa jiran. Yeroo san amma ispaaltiin galee yeroo ispaaltiin hin galleessan jechuudha. Achi dhaqee achi tajaajilu fedhe. Wallaahi. Kanaaf namoonni niyyatanii hojii isaanii sirrii dalagan. Namni silaa akka namaatti koonfartii barbaadaan bakka itti mijatu. Akkuma tajaajiluu qaba jedhanii gaafa akkas goote immoo rabbi illee sii tolcha. Rabbi tolchee fi amma akka gaarii jira inni. Kanaaf namoonni gargariin akkasitti waaqa qabatan jira. Reefu waan guddaa kaaftati waa'een sababa keetiin nabseen ooluu fi baduu kana akkuma rabbi kun quraanatti dubbate waa'ee banii Israa'el yoo namni nama ajjeesu akka nama aalama ajjeese ka oolche akka waan aalama guddaa akkasitti wanni itti katabameef wanni ruuhii wal qabattu kun waan salphaa hin ta'iniif sababa taana baay'isoo kan oolchullee rabbi kan balleessullee rabbi garuu sababa oolchuu fi yaaluu san keessatti yoo niyyattee goote waan gaariidha dadhabbii qabaatus. Reefu waan dhibee keessoo yookaan waan dhibee garaachaa irratti hubannoo akka namni hawaasni irra caalaan isaa akka hubannoo hin qabnetti anis namoota dhuunfaadhaan beeku jira akkuma isin jedhe attani namoonni naannoo kiyya jiran akka saahibaattu warroonni garaacha kana himatan hin jirani akkuma asitti immoo hubannoo dhabuurraa yookaan immoo wanuma xiqqoo wahii godhanii manumatti ajaja doktoraatiin ala wantoonni fudhatan achumatti fudhatanii dhibee san ufumatti achumatti qaqqabaa gaafa ammoo itti jabaatee hospitaala dhaqan gara dhibee guddaatitti itti jijjiiramu waan akka isiniintu jira. Gama kanaan ammoo hubannoon hawaasni qabu dhibee mana keessatti uf yaaluu yookaan ammoo dhibee tokko xiqqoodha ganna dhiisaa yookaan mana dhiisaa jedheetiniin akkasumatti waliin jiraachuu keessatti ammoo namoota gurguddoo kanarratti namoota gurguddoo abboota keenya irratti waan akkasii sunniin dhibee tubboo kana fa'a. Dhibee liqimsaa kana fa'a. Dhibee liqimsaa kana fa'a. Ittuma ture gaafa hospitaala dhaqan sadarkaa dhumaarra warroonni gahan hedduutu jira. Gama kanaan hoo wanni ati akka hawaasaa dhaamsa. Gama kanaan keessattuu hawaasa naannoo ani itti dhaladhe irraa dhufan. Dhibeen isofaajaal kaansar jennaanii biyya keenya keessatti liqimsaa dhorguu jedhanii uummanni keenya baay'ee beekumsa qaba, wiizdamii qaba. Dhibeen kun dhibee liqimsaa dhorguu akka ta'u ni beeka laal. Yoo namni yoo dhukkubsatti maal ta'e ebalu sun liqimsaa kana dhorgee du'ee fa'aa hin beeka laal. Dhibeen kun qonnaan hojjetametu jira biyya keenya keessatti naannoo kamitti baay'ata kan jedhu almost parsantiin 40 akka biyyaatti dhibeen kun keessatti baay'atu naannoo keenya naannoo amma anaaf itti dhalanne kana Arsii fi Baalee kana jechuudha. Sababa nyaata ho'aa nyaachuu wajjin wal qabatuun baay'ee baay'ata. Abbaan isaa akkasitti du'ee abbeeraan isaa haati isaa akkasitti du'ee ufiifis hin qophaa'u jechaadha. Qophaa'uu qofaa miti baay'ee. Bakka yaalaa dhufee wanni kun akkas ta'uu danda'amee maashina saniin si halaallu kaameraa kanaan reef indoskooppii jennee yaa afaan sirreessinee kaameraa mul'isu kana halaallu jennu namni meeshaa san hunda laallame du'ee jiran hin laallamu nama jedhu jira. Maali? Eega dhukkubni beekameen booda sababa dhukkubaatiin ka amriin itti geette namni sanii wal qabse jechaadha. Kuni maal agarsiisaa hubannoo dhabuu uummata keenya hagam akka miidhe. Wantoonni kun carraa jalqabaa irratti osoo qabanii muramanii baqaysamanii achi baanii fayyuu ka danda'an mallattoo bor iftaan. Laal garaagarummaan uummata keenyaa fi uummata biraa qabu maal si fakkaata? Uummanni keenya dhukkubsatee iyyuu obsa laal yaalamu. Bornas fayyataa iftaan fayyata. Ka biraa ammoo osoo dhukkubsatiin fa'aa laallamuuf cheekii gochuu barbaada kan ji'a jahaan waggaan qaama isaanii guutuu godhaman. Prevention xiqqoo garaagarummaa kana gaaffii kana itti daballee isa yoo dhiphisin paandemikiin fayyaa jiru kun ammoo dhibeen amma akka durii kanaa miti dhibeen infekshiyasii xiqqoo hiisi dhukkubee sirraa fayyuu miti shifti godhee jira gosni dhibeen biyya keenya keessa jiru gosa dhibee hin daddarbinirraa gara daddarbuurraa hin daddarbine waan akka kaansarii maalii kun hin baay'ataa jira. Kanaaf inni kun hubannoo adda addaa uumuudhaan nullee itti gaafatamummaa fudhannee miidiyaanis itti gaafatamummaa fudhatee uummata keenya afaan isaanii galu akka reeffate jette san hubuudhaan gaaffii jiru kana dhiphisuun baay'ee barbaachisaadha yaada. Hawaasni illee akka ogeeyyiin fayyaa gorsa kennaniitti hubannoowwan ogeeyyiin fayyaa kennan hubatee mana keessatti of yaaluu maloota aadaa duraanii fayyadamuun sun amma hafee yoo xiqqoon dhibeen namatti dhagahamu kataa isaati ammoo gara ogeessa fayyaa deemanii yaalamuu waan san ogeessa fayyaa waliin yoo waan xiqqoo taate bilbilaan illee taatu waan akkaan dhagahamaa jiranii ogeessa fayyaa waliin mari'atuun namni hunduu ogummaa qaba.
Ogummaan dhibee ogummaa ogeessa fayyaati malee ogummaa yookaan namni nama biraa namni kenna beeta doktor yoo garaa wayna dhukku akkamsi godha namura wanni itti fudhadhu si dhiisa jedha matan na boo waafata akkasii hin gogee wanni dhadhaa itti dibadhu ofii yaaluu ofii wal yaaluu wayiin jira miti aadaan sunniin hedduu I think nama miidhee jira natti fakkaata. Nama sibira jiru san irraayyuu gorsa fudhattee jirta waan ta'eef ogeessa fayyaa tokko matan na dhukkuba. Akkamsi godha akkana na godha. Ogeessi fayyaa sun hin beeka waan ta'eef yookaan waan akkana fudhadhu sin jechuu mala yookaan ammoo gama dhaabbata fayyaa naannoo kee jiru deemiitii yaalami sin jechuun mala. Kanaafuu hawaasni akkasitti hubachuu fi waan ogummaa fayyaa kana ogeessa fayyaatiif dhiisuun barbaachisaadha. Inshallah sagantaan simboo keenya sagantaan keessummaa immoo akkuma itti futti jira Dr. Ibrahim waliin bohaaraas jirra. Dr. Mee akkuma isiniin jenne hawaasni hubannoo fayyaa irratti hubannoo waa'ee fayyaa irratti argachuu barbaadu gama onlaayinaatiin ta'ee gama bilbilaatiin ta'ee gama kamiin hubannoo waa'ee fayyaa kan irratti argachuu danda'a akka dhuunfaa sirraallee ta'ee ogeessota fayyaa ta'e irraa jechuudha. Akkuma walii galaatti. Baay'ee gaariidha. Itti gaafatamummaa kenna waan jenneef jalqaba isa kana pilaatfoormii adda addaa qopheessaa jirra. Hagammaa sooshaal miidiyaan kenna akka reefsin jedhisan sooshaal miidiyaa uummata baadiyyaas giddu galeessa godhe ta'uu waan qabuuf TikTok irratti darbeen viidiyoo barumsaa poost ni godha afaan lamaaniinuu. Inni sun gahaadha jedhee yaadu. Facebook irratti illee darbee wantoota gaggabaa ni barreessa. Garuu amma samoona kaluu kanarraa ispeeshaalii sooshaal miidiyaa muumentii amma yeroo samoona kana jiru irraa ol qabatee kanaan booda pilaatfoormii adda addaa yuutuubii illee afaan kennaan afaan namni hubachuu danda'uun salphaa goonee feesbuukis akkasumatti na miidiyoota adda addaa irratti ammoo dabarsuu ni barbaanna. Achiin argama waan ta'eef hubannoon jechuudha. Bilbilaa fi qaamaanis yeroo gargarii qaamaanis ni danda'a bakki ta'e jirutti hospitaala Paawulositti jennaa bakkuma arginetti namni hubannoo si gaafatu lakkoofsa telegiraamaa kooman chaanaal peejii qopheessinee namoonni yaada haakimaa dhagahuu barbaadanii gorsa dhagahuu barbaadan pilaatfoormii sanniin isinillee nu gargaartan pilaatfoormii sannii waliin qopheessinee uf dureen hojjenna. Haga ammaa garuu pilaatfoormiin qophaa'ee nama nutti dhufee nu gaafate alatti nama biraa fageenyarraa yookaan bilbila keenya qabee nu gaafatuun alatti ka sooshaal miidiyaa namoota hunda involve gochuu dandeenya. Haga ammaan qopheessinee uf duratti yoo rabbi jedhe qopheessinee akka namni hundi fayyadamuu danda'u irratti hojjenna inshaallah walumaan. Inshaallah nuti isin gargaaru waan gama keenyaan jiru isin gargaaruudhaaf yeroo kamuu sa'a kamuu qophiidha. As dhiyeenya kana ammoo sooshaal miidiyaa irratti waan tokko argaan jira. Change Makers Award vootii wahii godhamu jira. Sana ammoo mo'attee hanga ammaa gubbarra jirta. Mee awwaardiin sun maali hubannoon waan saniif hawaasni qabu jechuun waan san nama hedduudhaaf hin galle waan san akka nu hubachiisu barbaada. Change Maker Award jalatti mata duree hedduutu jira. Mata duree san keessa an Health Advocate of the Year. Gama fayyaatiin. Dhaadhessaa fayyaa keessaa nama caalaa gaarii ta'e kan waggaa keessatti filatudha. LinkedIn wanda jedhamu kun waanuma akka Facebookii peejiidha. Namoonni baratan hedduutu achirra jira jechaadha. LinkedIn sun ufuma automaatikaalii nama LinkedIn peejii san irratti yeroo hedduu waa'ee fayyaa barreessu automaatikaalii komiteen filtee qopheessiti. Isa san sagaleedhaaf uummataaf qophaa'aa jechaadha. Kanaafuu egaa uummataaf dhiyaateen booda gara Facebookii dhufe malee jalqabarratti LinkedIn keessaa akka noominitti filatamee as ga'e nama 26 keessaa. Inni kun akka filannoo akka biyyaatti akkimoota 26 keessaa akka biyyaatti tokkoffarra kan jiraachuun kiyya saba uummanni na fileefi malee sababaan akkasitti hojjedheefi himne sababa dhugaa dubbachuudhaaf hakimoonni achirra jira sun hakimoota baay'ee gaggaarii hojii gaggaarii kana caalee hojjetanillee jiru achi keessaa akka carraa ta'e uummanni keenya mucaan kun waa hojjetaa jira jedhee sababa sagalee adda addaa naa kennaniif ijoolleen sagalee adda addaa naa kennaniif sagalee baay'eedhaan dursee actually gara sagalee 500 akkasiin dursee tokkoffarra jira. Inni suni hojii hojjedhe osoo hin ta'in hojii uummanni itti amanee mucaan kun of dura akka jabaatuuf jedhee naa kenne jedhee yaadaan sagaleen sun hojii kiyyaan wal bira qabne sagaleen sun sagalee naan maltu osoo hin ta'in
akka hojjetaa jiru naa gala. Undermine of gochuuf osoo hin ta'in ani nama undermine of godhu illee miti nama ol kaasu jidduma kana jiraan. Hojiin hojjedhe jira garuu irra caalaa hojiin uummanni keenya torban ammaa kana filannoo kana irratti godhan akka ani tokko farra ta'u na godhee jira jechuudha. Inshallah kan amma booda hojjettuufis. Inshallah. Hamileedhallee ammas amanamummaan hawaasni nama tokko amanee hojjetaa jira nuu hojjetallee fuuldurattis waan jedhu akka itti gaafatamummaati jalqabumayyuu ogummaan keetu ogummaa itti gaafatamummaati lubbuu namaa oolchuuti. Hawaasni ammoo Dr. Ibrahimiin voot gochuun inshallah hanga vootiin kun dhumutti itti muffa jechuudha. Sagantaan simboo keenya sagantaan keessummaa gara dhumaatti deemu jirra. Yaada dhumaa gama ogummaa fayyaatiin hawaasaaf dabarsitu hubannoon akka hubannootitti ta'ee hawaasaaf dabarsitu yaani dhumaa dhaamsi dhumaa yoo jiraate carraa dhumaa siif kennee sagantaa keenya ta'uu inshallah. Yaani dhumaan uummata keenyaaf dabarsuu barbaadu uummanni keenya uummata bal'aadha. Baay'inaan jechuudha. Baay'ina kana baay'ina ma'anaa qabutu jijjiiruu qabne inni kun society fayyaa qabu uumuun kan jalqabaa yoo fayyaan hin jiraate wanni kamiyyuu waan hin jirreef waan san argaallee waan jiruuf jechuudha. Kanaaf nu itti gaafatamummaa keenya akka nama dhuunfaatti isinis akka miidiyaatti eega baaneen booda uummanni keenya hubannoo nu uumni sana irraa fayyadamanii fayyaa isaanii dursaan eeggatanii yeroo barbaachisaa ta'etti akka laallaman dhaamsota gurguddaa ta'eef jidduu kaaftee san wantoota garaagaraa kan fayyaa kee guutuutti akka dha'ineef si dhoorgan isa sanniin irraa eeggamanii uummanni keenya fayyaa isaanii akka eeggatan yeroo kamittuu ammoo nurraallee gorsa adda addaa argachuu koo barbaadan taate bakka kamittuu yeroo kamittuu nu argachuu ni danda'u. Nus isaaniif hubannoo uumuudhaaf qophii dhedhee yaada. Sanni alatti uummanni keenya uummata namni tokko gorsuu miti uummata bal'aa waan ta'eef uummata wisdom illee rakkina hin qabne waan ta'eef gara fayyaatiin garuu akka ta'etti kan atis sirriitti tuqxee jirta. Hubannoo uumamuu irratti hundaa'anii namni keenya fayyaa ofii haga rabbi dandeessee wahii eeggachuu akka qabu dhaamsa dabarsa. Dr. Hedduu Ulfaadhuu Galatoomii ogeeyyiin fayyaa sirraan dabalate ogeeyyota fayyaa gama ogummaa kanaatiin jiranii fi hawaasa tajaajilaa jiran kan gammoojjii keessa jiranii fi kan baddaa keessa jiranillee hedduu galatoomaa ulfaadha. Bakkuma jirtanitti rabbi isin haa eegu isin jecha atis Ulfaadhuu Galatoomii yeroo kee aarsaa gootee asitti nu argamtee kabajaadhaan asitti nu argamtee waamicha keenya hawwaatu keetiif hedduu galatoomii maqaa kiyyaa fi maqaa daawwattoota keenya hordoftoota sagantaa siimbootiin hedduu galatoomii ulfaadhu siin jenna. Sagantaan siimboo sagantaan keessummaa keenya kana fakkaata ture. Sagantaawwan siimboo hafan waliin turtii gaarii siin jenna.